Iyyaa nagaa faraarri waaqayyoo bakka falaggaatti uumaatti isiniif haa baay'atu akkam jirtu fayyaa keessanii hordoftoonni Asteer Gurmeessaa anaa dhufu baga nagaan nuftanii yooyyaa akka fuunee isiniin jennee jirra. Akkuma yeroo darbee isinii ibsuuf yaale jechuudhaan ammoo mooringaa kunoo baala isaa kuduraa isaa argadhee jira jechuudha. Har'a faayidaa mooringaa keessaa tokko hojjedheen isinitti agarsiisa jechuudha. Kunoo kuduraan isaa kana fakkaata yoo argattanii fi kunoo baalli isaa kanadha jechuudha. Baalli isaa kanadha yoo argattan iddoo argattanitti itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Akkasuma namoonni rifeensi keessan isin jalaa caccabuu isin jalaa ciccitu juusii isaa kana jechuudha. Avukaadoo faana yoo dibattan isaatii tokko walakkaa isaatii hanga isaatii lama ofirra tursiiftanii baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Akkasuma immoo warroonni fuulli keessanii finniisaan badee finniisni isinitti qabate isinirraa baduu didee juusii isaas dhugdanii darbee immoo kanuma kallaataatti ulleessitanii daaktanii walakkaa isaatiidhaaf fuula keessanirraa yoo tursiiftanii torbee lama gidduutti jechuudha finniin gugurraachi isinirraa baduu danda'a. Yoo dhugdanis garaacha keessan qulqulleessuu danda'a jechuudha. Maaliif viitaamintoota hedduu of keessaa qaba jechuudha wanni kun. Kanaaf kunoo gara daakusaatti yoo deemne immoo jechuudha. Kuni jaartii kootitti fayyadama jechuudha xiqqashuudha. Fixxee jirti jechuudha. Fixxee jirti manaa dhumnaanii mana intala isheetii fiddee fi jechuudha. Inni akka kanaan isiniin jedha mooringaanii. Daakunsaa kunoo akka kana fakkaata jechuudha. Jaartiin amma akka kanatti xiqqashuma kana fuuneetu roobii faanaadha kan isheen fayyadamtu jechuudha. Yeroo baay'ee roobii faana fayyadamti jechuudha. Yeroo sana gogiinsa garaadha waan qabduu fi gogiinsa garaadhaaf illee xuruudha jettee itti fayyadamti jechuudha. Xiqqashuu ishii roobii faana fayyadamti jechuudha. Ganamaa fi galgala. Inni akkasii ani garuu roobii waan hin jaallannee fi roobiidhaan fayyadamu garuu ani amma juusii isaa godhee burtukaana kanaa fi kana juusii isaa godhee fayyadama jechuudha. Inni akkasii warroonni akkamitti itti fayyadamnaa nuun gallee jettanillee irra deebi'ee hojjechuu waan hin danda'uu fi koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Baalli isaa akkuma argitan kana fakkaata. Amma gamanumaan gara juusii qopheessuutti deemna jechuudha. Kunoo miicadhee tolfadhee jira gatii ta'ee miicee jira. Miiceen jira jechuudha. Kunoo kuduraan isaa kana fakkaata. Daakuun isaa immoo baay'ee isinitti mul'achaa yoo jiraachuudha baatee fi dhiifama. Kunoo kana fakkaata jechuudha. Ani garuu kallaataa qotti daqadhee amma harka tokko waan qabee jiruuf xiqqoo namatti mijatu. Kallaataatti naqadheen daaka jechuudha. Mataan bisee fuula kosunan dibadhaanii juusiis godheenan dhuga jechuudha. Maaliif akkasuma warroonni jechuun garaa keessa dhukkuba adda addaa qabdanii warroonni si wajju jechuudha. Yeroo baay'een yeroo darbee garaa koo keessaa na iyya ture yeroo qorra. Amma guyyoota muraasaaf erganitti fayyadamuu jalqabee na dhiisee jira jechuudha. Inni akka kana kanaafiyyuu mee amma juusii gochuutti darbina. Dhiifama sababii maashiniin iyyuu fi juusii isaa irratti walitti deebina dhiifama. Kunoo akkuma argitanii daakadhee jira jechuudha. Kunoo akkuma argitanii juusii isaa hojjedhee jira. Kanaaf lama taanee jirra gatii ta'ee fi lamaan fayyadamuu barbaanne. Sukkaara minaaminummaatti dabaluun barbaachisu jechuudha. Kanaaf akka kanatti warroonni sheeppii keenyaa akkanatti sirreeffannaan jalaa dabalaa she'ee jettanii akkaataa kanaan sirreeffachuu ni dandeessu jechuudha. Juusiin kun juusii baay'ee bareedaadha jechuudha. Bifni isaallee baay'ee namatti tolaani. Akkas godhaati bifa juusii isaatiin dhugaa iddoo argatanitti jechuudha. Maaliif iddoo adda addaa kana faarmaasii suuqii adda addaa kana hin jira gatii ta'ee fi gosa kunoo kanaan jira jechuudha. Daakuu isaatiin jira. Ashagamee jechuudha. Yeroo baay'ee ijoollee keenya birattis argachuu ni dandeessu. Daakuun isaa kana fakkaata jechuudha. Baalli isaa immoo akkuma isinitti agarsiisaa ture. Amma immoo kunoo asiin isaa akka kanaan qopheeffannee jirra jechuudha. Laataa matina eeggantanii daakuu ni dandeessu. Kanaafiyyuu gogiinsa garaatiif fayyummaa mar'ummaa hundumaaf iyyuu
gaariidha jechuudha. Fayya buleessa qaama argachuu fi fayyadamaa laalaa warra fayyadamtanii bu'aasaa argattanii immoo koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Warroonni kan macaala isiniin galle immoo koottaa na gaafadhaa isinittani maan obboleettiin keessaniin isiniin jedha. Kottaa kahaa dhugnuu kottaa dhugaa.